Baga nagaan gara chaayinaalii keenyaa dhuftanii kun kalaqaa yuutuubiidha jechaadha. Deeyilii koomboo miliyoona 5 guyyaa irraa akkamittiin akka fudhannu isinitti agarsiisa jechaadha. Chaayinaalii kanaaf addis yoo taatan laayik sabskiraayib gochuun irraanfatina. Gara deeyilii koomboo seennaa, deeyilii koomboo jala seennaa. Bakkoota gaaffii kana sadanii guutuudhaaf kaardii kam akka binnuu fi kaardonni kunis eessatti akka argaman isinitti agarsiisa. Kaardiin keenya inni jalqabaa kan nuyi argannu PRT jala arganna. PRT jala seenuudhaan gad buuna jechaadha. Gadi buuna. Kaardiin keenya inni jalqabaa kaardii kanadha jechaadha. Kanaaf kaardii kana goheedha jennuuni. Akkuma argitan inni tokkoffaan guutummaan guutuutti nu guuteera jechaadha. Ishi kaardii keenya isa lammaffaa kanadha. Kaardii isa lammaffaa kanas kan nu argannu ammas PRT midhuma jala arganna. PRT jala seenuudhaan gadi buuna. Gadi buuna, gadi buuna, gadi buuna. Kaardii kanadha jechaadha. Kaardii inni lammaffaan immoo kaardii kana goheedha jennuuni. Akkuma argitan inni lammaffaanis guutummaan guutuutti nuuf guuteera jechaadha. Ishi amma immoo isa sadaffaa kanadha. Isa sadaffaa kana kan nu argannu otoo isinitti himin dura teelegiraamii chaayinaalii banneetiin jirra jechaadha. Teelegiraamii chaayinaalii sarchi baarii kanarra dhuftuudhaan kalaqaa koominiitii kan jedhu kanadha. Kana jooyin gochuu akka hin irraanfanne kallattii salphaadhaan haala kana adda addaatiin isinii gadhiisna guyyaadhaan guyyaatti jechaadha. Gaaffii adda addaas nu gaafachuu dandeessu. Kalaqaa koominiitii jooyin gochuun ni isiina diskiripshinii jala isinii keenya. Isa sadaffaa kana immoo kan nuyi argannu kaardii isa sadaffaa kana kan nuyi argannu ispeeshaalii jala seennaa. Ispeeshaalii jala dhufuudhaan gadi buunaa. Gadi buunaa, gadi buunaa, gadi buunaa. YouTube Goldii kan jedhu kanadha jechaadha. Kaardiin dhumaa keenya kaardii isa kanadha jechaadha. Goheedha jennuuni. Akkuma argitan sadaffaanis nu guutameerra miliyoona 5 fudhachuu dandeenya. Kanaaf beek jennaan jechaadha. Akkuma argitan haala kanaan miliyoona 5 fudhanneerra baalaansii keenya gaaf dhannee nu ilaallu hojii gaariis akka hojjenne nutti agarsiisaarra baalaansii keenya bira dhannee gaaf ilaallu haala kanaatiin nuuf guuteera jechaadha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa nu gaafachuu dandeessu. Galatooma nagaan.